sagantaa isaanii sanallee akkatti hojiirra oolchuu danda'an karaa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf South Afrikaa namoonni adiin baratoodha. Uummanni gurraachi abbaan biyyaa wallaala aadaa fi waan takkallee gartee hojii takkallee oofuu hin danda'u. Akkanatti haala kanaan nurra bobba'an jechuudha. Wayyaaneen haaraatti fudhattee lafaa kaateen yookiin lafaa kaatee jirti jechuudha. Kanaafis ragaan yeroo ammaan tanaa keessatti barattoota Oromootiif kanneen yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran bifa adda addaatiin irratti bobbahaa akka hin baranne dura dhaabbannoo dirree baate godhaati jiran jechuudha. Waan kana ta'eef khawaa gaafate hunda mana yuunivarsiitii keessatti warri baratu kuni barnoonni isaanii guddaa aylii arkatan hogguu waan takka waan haalan tahin waan hin tahin hogguu arkan yoo gaafatan hidha kunis ilmaan isaanii ilmaan Oromoo wajjiin baratan irratti bobbaasanii akka arrabsan faa godhuu jechuudha. Waan Oromoon silaa ragaa namu walqisee dimokiraatiin isaan ammoo waan dimokiraatii oofuu hin dandeenye. Fedhiin isaanii nama kana hunda akka gabraa fi bineensaatti ilaala, akka nama faayidaa hin qabnetti ilaalan jechuudha. Ka baratellee noguu isaan bira dhufe gattiqqaati. Nama barate ta'ee boonee dubbachuu hin danda'u. Kana gaawwanni isaan qabatee jiru jechuudha. Waan kana ta'eef kunis sababa tokko. Sababni lammaffaa sossoohina biyya Arabaa keessatti maantana deemaa jiru kana biyya keessa naquu barbaadan jechuudhaan Oromoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiraatan kan qaqqaba'aa hidhatti naqaa jiran nutu jira. Kanaafis dhaloonni ilmaan Oromoodhaa ka biyya keessa jiran ka ala jiran lafaa kaanii yoo waan kanaaf gartee dawaa arguu baatan malee waan kanarraa hin bahan jechuudha. Salphina kanarraa abadan hin bahan. Wanni isaan baasaatis hin jirtu jechuudha. Duuba ga'a. Ka'anii yoo dura dhaabbatan qofa adeema ol deemaa jiru kanaaf furmaata argamsiisuu fi waan fedhan akka ilma namaatti akka jiraatan godhuu hin danda'anii akkasitti ga'a. Warri qara'ee kun haala ilmaan Oromoo har'a gammachuun gartee qaraatii irra jiru kana akkaataa inni hin tuffanne akkaataa inni aarratti yoo hin baratin maaltu jira jechuudha. Beekeessa garagaraadhaadha. Wanta kan jirtu faayidaa. Gabrummaan numa jirte jechuudha bifa jijjiirratteetu jirti jechuudha gabrummaan. Dimokiraatiin laaftuu miti. Dimokiraatiin waan onnee namarraa buqqaatee namni dhugaan dalagu jechuudha. Yookiin Tigree keessa jiraachuun ni mala dimokiraatiin. Ammoo Oromoo keessatti dimokiraatii jira jedhee namni fudhate ibsobe fudhachuun qabu. Hiduu qabu. Durabbannoo qofa adeeba amma deemu kana amma qaraatii jiru kana furmaata argamsiisuuf ni danda'ama yoo lafaa ka'ee namni waa dalage. Dalaga barbaadisiin bilisummaan akkatti hin dhuftu. Dimokiraatiin hin dhuftu kana laaftutti hin dhufte jechuudha. Yeroo jechuun waan gartee wareega barbaadati jechuudha. Wareegama barbaaddi. Sagantaan barnootaa tan gabroonfataan Habashaadhaa ummata Oromoo irratti lafa kaayyate. Namni saaxil baate Jeneraal Taaddasa Birruuti. Yaadadha. Namni kun Itoophiyaatti amana. Nama dhugaatti amanuu ture jechuudha. Laakiin hojiin oguu wajjin ture hoggaatti mul'atte arke jechuudha. Dhugaa arke jechuudha. Jeneraala itti gaafatamaa poolisaa isa godhanii barnoota tokkummaa sanirratti isa hoogganaa godhan. Yeroo tana hunda Haile Sillaaseen Taaddasaan Amaara se'uu ture. Taaddasaan barnootaan biyya keessa barnoonni akka babal'atu godhee osoo jiru muummichi ministeerota
aklilu abda holdi dubbitan hoggu dhage waa'ee sossooha barnootaa kana hoggu dhage biyya Oromoo keessatti Oromoon wanni sitti barnoonni kun akkaan deemaa jiru akkaani deemaa jira hoggaa arge Taaddasaa Afeeruu Taaddasaa duuba barnoota namuu yaa Taaddasaa barnoota namuu akka baratu godhuun gaarii waan toltuu waan gaarii waan bareeddu namni barsiiftuu eenyu mee eenyu ka barsiisu jirtu namni barsiiftuu eenyu Galaana ammoo yoo barsiifte Galaana si fudhateeti si liqimsa isaan kana akka duubatti hafan godhe sagantaa tana akkasi itti hime jechuudha isaan sagantaan tun duuba tani hangi ministeera godhe jechuudha akka barane godhe yoo tana Taaddasaan dubbiin tun akka hamatti tuyxe akka hamatti tuyxe waan Oromoo tahee bitti dhagayamte guyyaa kana gabroonfataa hamaa gurraacha akka ta'e ticcitti argate saba kanatti Oromoon arkate laakiin ittiin dalayne Oromoon nama kana akkuma nama maraataa godhan jechuudha nama gariin naa hime maraata jedha namni bilisummaa silaa maraata namni bilisummaa barbaadu hundinuu maraata jedha barnoota Oromoo irratti hobbaafamtu tana yaa dhaloota ilmaan Oromoo maal eeydan duba haalli kana namni kun mistirii abaditti arganne isinii baa sirrii waan icittiidhaa ta isin abaditti argan ta Oromoon abaditti arkuu hin dandeenye sani isinii baase nama goomuu miti sani duuba inni dirree baase waan ilmaan Oromoo matumaanu silaan agarreetti wama dalagaarra isaanuma irratti buutu malee argate rabbiin gaa akka inni baasu godhe jarri lameen Oromoo irra waliif galan ifiifummaa kursiirra wal dhaban jechuudha waan biraatii miti dhibdeen jirtu tana jechuudha nuti kursii isaanii dhiifneetuma waan haqa keenya barbaaddachuudha mirga keenya falmuudhatu nurra jira jechuudha mirga ifii abbaatu falmata ilmaan Oromoo mirga keenya haanee haa falmannu haala Oromoon irra keessa jirtu kana gootuwwan Oromoo kanneen karaa kanarratti wareegan hundi akka Elemoo Qilxuu akka Jeneraal Taaddasaa Birruu silaa du'arraa ka'anii nu harkanii maal manuun jedhan maa akkamiin nu laalan nama ammallee gabrummaa keessa jirutti nu harkan jechuudha gabrummaa nuti hin beeyne namni Oromoo warraantan ka beekuus ni sirba kan beeknes ni sirba jechuudha bilisummaa jee sirba jechuudha dimokiraatiin ballatte jedha dimokiraatiin yoo ilmi Oromoo tokko yuunivarsiitii keessaa dubbiin galuuf diddee quba baase siyaasaan akka malee deemtu tuni jee yoo gaafate guutuu hidhatti dabarsan jechuudha mee laala dirmadhaa yaa ilmaan Oromoo Oromiyaan gurguramaati jirti ha dubbiin tun seenteef hin jirtu namni kun ha tanan beeyne ni jira Oromiyaan biyya abbaa hin qabne ha godhe eenyu ummata Oromooti nuyi ha godhe Oromoon yeroo dheertuu jaarmaa cimaa tokko dhabuutu hiree hamtuu tana Oromiyaan akka mudattu godhe booda maqaan Oromiyaa kun dhabamee irraanfatamee hafuu danda'a haalli kun yoo itti fufu yoo arraan tana gideen akka buubaattan